بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوت جالتوت داوتوت خينيك أكالي بكجر تنيتي ربي يا دا مراد خسن ربي إسني فهاقوتو تكلين اللي ربي وان إسنين بينين إسنين دبين وان إسن أفانين بينين ربي إسنين دبين دوا تنقرتي إسياتي سيستيفي تأسي ركستي هند ربين فرمات سيني هاتاسيسو هاته ساقنتا قبابدو تنخيستي الحمد لله بيا خانا نجان جراني ولد ديبيوني وللي مريتشو دنديو خينياف الحمد لله ثم الحمد لله هاته قا اللبوتي في سيني في اللي ونين دامو ورباديو جراتي قبابو متي أمة خينيا قراها بالأنو قومها بالأنو والبادتشو هادن دينيو والها إيقنو والتكيسو والأربسو والقرتي خطو أدى والقوقود الرها فقانو هاقدن دينيوتي رامسي خيا خنو قبابتي ولي قلامي تن ولي في الرقل تن اتي ولي قل رتي هاهو الجنو وانو تي أدان وان قرتي نباسرة تن ولي في نقلشاتو الرقودو لدوا وان تتقو غري تن قرتي إلالش أدى اتي نموك أو إسني تا ولي قلان إرتي ولي قل سنو دليني والجلاهم فتني سنرتي هتئي فنو أمة خي لميتي أبوان هووان بيخا في ولالان تكا في قدان قباتا في دباتان ولي قل لي تن ولي قل لي تورقودو الرهدو غرا غروما تكو جرتو هاد إبسنو إبسني حالالو ناو سيروتك خنوافو بليان خيا غرا غروما خينيا هاد إبسنو ولي قلتي قامنو رتي چمسينيها وجنو akka titicha akka hin taane du'a titichi beeta ganduma guddaafa ganduma wasaxa ganduma qushaasha ganduma rakkoo ganduma cinqii ganduma abaar ganduma fokkina bakkuma madaan jirtu qofa deemee soqa ni suufa ganda rakkoon jiru ganda madaan jiru ganda wal dhabinsi jiru itti sanu wal yaama sanu bakka nagaa takka bakka gartee tikfamtu bakka qulqullu titicheedduun agartu bakki inni itti wal yaamu bakki qulqulluun sun xiqqashoo gizee xurooyte orihee wal yaama dachii san balleessaa jechuudha titicha hin ta'in duuba hadaraa rabbii hadiisni haalaffatu haa jabaatu حديثة بريدة عن بيخ حديثة خنا بريدة بيخ تيتيشي ور عذاب سينو راي بيخي رغم سنجا سبحان الله سو كثير تشانتين مالي فكينا مالي قدنا في كلنا نقبو تيتيشي إبنا مالي بل إنا نقبو تكينا مالي قدنا نقبو خنافو تيتيشي تكاتا الدنيا تستكاتا آخرة تستكاتا تيتيشي سبحان الله أجائب ربي تبر خنيسة لالي سبحان الله يو خنيسة مليجي رسول الله عليه الصلاة والسلام تيتيشي قرتي تكاتا دجان آخرة الليجو ربي برتي صدر كان قو تيتيشي أكسين تهين نمو بك مدادي مقوتون تهين بلتينا ما خيست تستهي حواسو ما خيست تستهي قرتي وان ما هند خيستو بليز هذا ربي خيستو يرو حالة بريد الرت حواسني خينيا قرتي إنيو ما إسا بيسا انجفتي ترسيمو الان أزجيه
qabsoome kanas gee kana titicha taatee ofumaafu ifin balleessin maatii keetillee balleessin lammii keetillee maqaan balleessin raadaara guddaa addunyaan tunurra keessee nu daawwachaa jirti akka malee nu daawwachaa jirti ummanni Oromoo kun yoo bilisummaa argate yoo quufa keessa jiraate ummata quufa san ummata biraateef raabsumoo ummata machaayee ummata biraa jeequmoo ummata akkamii jedhaniiti addunyaan tun qormaata keessa nu keessa jirti raadaara guddaa nurra kaayanii ilaalaa jiran saatalaayitiin addunyaa nurratti garagalee jira hadaraa qormaata guddaa kana akka waliin irra dabarru akka waliin wal jabeessinee beekaa keenya yaadachiisnee wallaalaa keenya barsiifannee walii galaami beekaa keenya yoo irraanfate yaadachiisnee wallaalaa keenya barsiifannee gizee barsiifannuus itti dhaaddachaatiin miti ittiin iftuulaatiin miti gartee beekaa akka nama hin beekne tahaa if gabbuusnee haala nama sanii gartee irraa if olgoonee osoo hin taanetti nama saniif akka nama dhukkubsatetti if gabbuusnee haala saniin haa barsiifnu yoo namaanillee waa godhuu barbaanne waa godhu jechuu barbaanne osoo silaansitee akkanaan godha jennee namatti gartee beekaa keenyaas wallaala keenyaas haala sanii haa gorfannu malee dubbii ajajaa haa dhaabnu wal tuffachaa wal gorfachuu haa dhaabnu ati warra jannataa if gootee warra azaabaa nama godhaa nama dubbachuu haa dhaabnu ati beekaa if gootee garii gaxxiqqeestee wallaala gootee nama dubbachuu haa dhaabnu qulfiin jannataa si harkaan jirtu adabadhu taa'e atiis hojii azaabaa yoo rabbi si laafise qulfiin azaabaa si harkaan jirtu adabadhu taa'e ka azaabattis nama guuraa jirtu adabadhu taa'e ka jannatatti nama guuruu barbaaddu immoo tarsiimoon karaa bareedaan hikmaan bilchiinsaan amantiin ati irra dhaabbattee dubbattu tun amantii rabbiiti amantii ergamaan rabbii salawaatullaahi rabbii wasalaamu alayhi haala ati itti dubbattu itti nama gostuuna yoo si arke ittiin gammadu moo ittiin rifatu hubadhuu laale kaampaanii tokko kaampaanii kee yoo ati haala gartee itti nama himattu bifa bareedaan afaan nagayaatiin keessummummaadhaan haala bareedaan kaampaanii san keessummaa si dhufte yoo hin simanne kaampaanii sun maal ta'a arrabsamaa dhufa sababaa keetitti kaampaaniin suni kastamara dhabaa dhufa miidhamaa dhufa kanaafuu keessattuu namni amantii barsiistuu haa ta'u namni hawaasa keessatti hogganummaadhaan waan takka gaggeessitu haa ta'u wanni ati hojjettu san wanni ati dubbattu san waan si duuba jiru hawaasa si duuba jiru amantii si duuba jirtu san ummata si duuba jiru san sani hundaaf miidhaa ta'a kanaafuu haga dandeessutti bilchiinsaan tarsiimoodhaan hikmaadhaan tooftaadhaan tahuu qaba siyaasa keessattis waa hunda keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa وقولوا للناس حسنا جاء ilma namaa kanaan gaarii ja'a ja'a gaarii dubbadhaa ja'a haala gaariin itti dhihadhaa ja'a rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ud'u ilaa sabiili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasanaa ja'a abuu karaa rabbii kee kana keessatti gama rabbii yaami haala gartee bilchiinsaa hikmaadhaan hikmaa jechuun haala bareedaa haala gartee nama gartee sukkanneessu osoo hin taane nama rifachiisu osoo hin taane nama rifachiisu osoo hin taane nama ariisu osoo hin taane haala gartee nama kana simattuun haala gartee nama kana ifi dhiheessituun haala namni kun yoo si dubbate ati dhaggeeffachuu barbaadduun haala saniin namatti dubbadhu haala saniin nama gorsi yoommoo dubbachuun kee irra inumaa fitnaa ta'e callisuu irra filadhu du'a imaamu Nawawiin akkas jedha yoo kanama gorsitu taate gorsi kee sun yoo daran amantirraa kanama baqachiisu yoo ta'e amantirraa kanama gartee fageessu yoo ta'e callisuu keetutu irra caala jedha imaamu Nawawiin walii gallaami haalaa fi amalli kee murteessa haalaa fi amalli kee murteessa duraan dursee atuu waa garii irraa iftu haddu rabbii kee sodaadhu ikhlaasa qabaadhu rabbiin si waffaqaa jechuu waa hunda keessatti kana gaa obboleen islaamaa
akkuma gartee gariin keenya bifa rabbiin adda nu godheen akkasumatti hojiin teenyaas rabbiin adda nu godhe. Kanaafuu haala bareedaa haala rabbiin jaalatu haala yoo ati namni si dubbate jaalattuun atummaanu yoo namni waan takka akkana godhisin jee yoo nama tokko gartee haala bar namatti caqafachuu barbaadu jira bar haaluma sanii namnis haala akkasii sirraa barbaada waan namni yoo godhisin jee sitti dubbate haala ati ififin taane jechuudha. maal jeenaa bareesan waan rabbiin dhorgee dhimma irrechaa shirkii jettanii hin dubbatinaa jettan sheekuna hikmaa haaji kadir rabbiin siyaa qajeelchu gaa'u maalin jaa keessa kiyya beeytamoo waan an je'ee fi waan hin je'een beeytamoo ani dhimmi irrechaa asirratti hin dubbatamne waan ati gajjachuu barbaadde san hin beeku rabbiin gaasii haalaafisu inshaallah maammoo leelaa footoo leelaa jebeeta. على كل حال وان اتي جت سن اللي يعني بيهم ربي سيالا في ان شاء الله هاته على كل حال نمو نبينا ربي سبحانه وتعالى حال خيس جرو حال خين يسن خيستي هايف ايغنو خيستو امباسادر امنتي تاني جزي دبنو bifa rabbiin sirraa jaalatu naa dubbadhu. Gochi kee yoo daran amantirraa kana fageessu yoo tahe laayisanaati dubbachuu sanuun qabdu beeki. Walii gallaami namni tokko namni hundinuu doktora onnee ta'uu hin danda'u. Namni hundinuu doktora sammuu ta'uu hin danda'u. Namni hundinuu doktora miilaa ta'uu hin danda'u. Namuu dandeettii adda addaa qaba. Kennaa adda addaa qaba. abbootiin rabbi subhaanahu wa ta'ala kennaa adda addaa san isaanii laafise ummanni sun waan san yoo godhe irra tola yoo hin taane immoo yoo ani doktora onnee tahee deemee doktora mataatiif hin je'ee mataa namaa kaniin gartee sarjarii godhu tahe nama san dhukkuba miti ajjeesullee ni malaa jechuudha. Kanaafuu ijoollee xixiqqoo takka hogguun nyaata nyaachistu dura maankaa xiqqaadhaan eegalta. afaanitti guutumatti fuutee hin taqashtuuf suuta wanni irrechaatis taate wanni waan fedhes taate wanni hundinuu yeroo qabdi bakka qabdi haala qabdi. Kanaafuu suuta wal barsiifanna suuta wal gorfanna. Ati warra jannataaf gootee ana warra azaabaa na gootee natti dubbatu amantiin islaamaa mirga siin kennine. Nuti hundinuu yaa rabbi warra azaabaa nu godhin yaa rabbi warra jannataa nu godhi jechaa ummata kiyya. hojiin tuni hojii gartee rabbi faarsee miti jecha suuta walitti dubbatan malee haala gartee sukkanneessaa wal gartee fageessuun wal shakkisiisuun wal jibbisiisuun yeroo gartee hawaasni tokko deemu tarsiimuun deemu gaarii. Naa'usi namni na bilbiluu kun sa'aatan obboleessuu. akkasii gaan asumatti hin gabaabadha turtii gaarii inshallah dalagaa keessatti wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.